Hai akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Araarsi nageenya rabbi iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jecha akkam jirtu nagaa keessanii nu bironduu nagaadha. Har'uma viidiyoo ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufeen jira jechuudha. Viidiyoo fuula keenyaaf ta'u bareedina fuula keenya yookiin fuula keenya diimessu yookiin immoo xalaa fuula keenya irra jiru yookiin immoo buburii nixibxaabii wanta gurraacha fuula keenya irra jiru kan nurraa balleessu viidiyoo isinii qabadhee dhufee jechuudha. Innis maal akka ta'e amma dhumaatiin wajjin ilaala burtukaana fidee dhufee jechuudha. Burtukaanaa fi damma jechuudha kuni. Dammadha burtukaana qola isaa bichaatti fayyadamna jechuudha. Akkas goona. Egaa qola isaa malee keessa isaa hin barbaadnu jechuudha. Qola isaa akkasitti irraa kaafanna jechuudha. Egaa akkas gooneetii booda xiqqoo ishiin kukkunna jechuudha. Fuula keenyaaf sirriitti barbaachisaadha jechuudha. Warri fuulli keenya gurraacha xaalaa warri qabnu. Ani waan itti fayyadamuuf isinii immoo qabadhee isinii qooduudhaaf barbaadeen jechuudha. Akkasitti kukkunna jechuudha. Egaa akkasitti kukkunneetii booda maashinatti daakkanna jechuudha. Asitti naqannaa hin daakna jechuudha. Shiroota keessanoo daakee jira jechuudha. Akkuma dura isinitti agarsiise qola isaa qola burtukaanii jechuudha. Egaa daakniitii booda saayinaa gorgorri jedhu keessatti naqanna jechuudha. Xiqqoo ishiitti fayyadamuu dandeessu rakkoo hin qabu jechuudha. Nama fakkeenyaaf tokkottan fayyadamu jechuudha burtukaana tokkotti. Isaan booda dammatti booda jechuudha. Damma maankaa lamatti godhanna jechuudha. Maankaa xiqqoo lama. Isaan booda asitti waliin dhoofna jechuudha. Fuula keenya kan gurraachessu xaalaa fuula keenyarraa sirriitti nurraa balleessa jechuudha. Kanaaf itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Warri xaalaa qabda, warri buburii qabda, warri immoo fuulli keessatti jedhe isin gurraacha'u itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Torban tokko itti fayyadamtu torban tokko keessatti fuula keessa sirriitti addeessee bareessa jechuudha. Fuula keessa nuusuu taasisa yookiin immoo qulqulluu taasisa jechuudha. Akkasitti waliin sirriitti makuu qabna jechuudha. Egaa waliin magneetii booda xiqqoo ishii tursina jechuudha. Daqiiqaa 5 tursine isaan booda hin dibanne jechuudha. Kanaaf nu amma dhumaatiin wajjin tura. Chaanaalii kiyya warri haaraa taatan subscribe naaf godha, like share illee gochuudhaan yoo naaf gootan isinan galateeffadha jechuudha. Turtii gaarii. Kana hiriyoota kiyyaa amma akkuma dura isin jedhe daqiiqaa 5 turseen jira jechuudha. Eegan daakeeti kinoo akkasitti wal fudhatee jira jechuudha. Nakasti wal fudhatee jira jechuudha. Isaan booda hin dibanna jechuudha. Gisee dibannu immoo daqiiqaa 20 ofirra tursuu qabna. Akkuma fuulli keenya qulqullina qabutti jechuudha. Fuulli keenya xiqqoo ishii qulqullina qaba yoo ta'e wanti xalaan yookiin immoo bugurii wanti gurraachi irra jira yoo ta'e daqiiqaa 15 ofirra tursuu dandeenya. Yoo immoo fuulli keenya xalaa qabate daqiiqaa 20 ofirra tursuu dandeenya jechuudha. Qola burtukaanaa fi akkuma dura isiniin jedhe damma jechuudha. Baay'ee gaariidha jechuudha. Fuula keenyaaf baay'ee nu gargaara. Kanaaf itti fayyadamuu dandeenya isiniin jedha.
baay'ee namatti tola jechuudha. Akkuma ani ofii kootiittan fayyadama waan ta'eef isin immoo qabadhee dhufe jechuudha. Kanaaf fuula keessan qulqulleeffachuudhaaf baay'ee nama gargaara jechuudha. Kuni nan dibadha. Sirriitti ofirratti haashawuu qabna jechuudha. Maaliif sirriitti fuula keenya nu qulleessa waan ta'eef jechuudha. Sirriitti ofirratti riguu qabna jechuudha. Ofirratti tursuu qabna. Yaa akkuma dura isin jedhe daqiiqaa 20 yoo ta'e 15 yoo ta'e rakkoo hin qabu. Sirriitti dibachuu qabnu jechuudha. Eshi dibadheen jira jechuudha. Amma ani yaa xiqqoo fuulli koo qulqullina xiqqoo qaba waan ta'eef daqiiqaa 15 ofirra tursa. Hanga 20tti silma turuun hin danda'ama jechuudha. Rakkoo hin qabu. Kanaaf fuula keenya akkasittiin bareeffachuu yoo barbaanne jechuudha. Akkasitti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Qallaaliidha waanuma nu biratti argamudha. Mana kam keessa iyyuu kan jiru jechuudha. Waan fageenyarraa fennu waan hin taaneef waanuma naannoo keenya jiru jechuudha. Kana qulqullina fuula keenya eeggachuudhaaf akkasitti fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf hanga dhiqadhee deebi'uutti daqiiqaa 20tti nu wajjin hin tura. Hiriyoota kiyya kanoo dhiqadheen jira jechuudha. Haala fuulli kiyya kan akkasitti bareedee jira jechuudha. Yaa akka jaalattan immoo abdiin qaba. Kinoo fuulli kiyya qulqullaa'ee jira jechuudha. Amma akkuma isin argitanitti dhiqadheen jira jechuudha. Kanaaf akkasitti fayyadamuu dandeessuun siniin jedha. Chaanaala kiyyaaf immoo warri haaraa taatan subscribe naaf godha. Share like illee onaa gootan natti tolan siniin jedha. Warma viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii nagaan tura.